kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan AMN Plus sagalee dhaloota qophii imaltuu Finfinneeti. Biyyi keenya Itoophiyaan egaa yaa'ii gamtaa Afrikaa guyyoota muraasa booda gaggeeffamuuf egaa qophiirra jirti. Maarreen himaa Finfinneen haala gamii miidhagdee keessummoota ishee eeggachaa jirti. Guyyaa har'aa daawwannaa keenya keessatti kan walii wajjin irraan daawwannu ta'a. Akkasumas immoo bakkeewwan seenaa yaa'ii gamtaa Afrikaa wajjin irraa wal qabatan tokko tokkos walii wajjin irraan daawwannaa haga dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Akkam jirtu? Akkam jirtu? Nagaadha? Nagaadha? Akka? Namari? Ayyee galatooma. Galatooma etis? Walaa bar? Getaachoo Fulaan jedhama. Ayyee. Waldaa daawwachiistota Finfinnee irraatiin dhufe pirezidaantii waldichaati. Naannoo riqicha Rwaandaa jedhamutti wal argine. Finfinneen bakkeewwan garaagaraa keessumattuu maqaawwan Afrikaa akkasumas namoota yeroo jalqabaa yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaatan wajjin irraan bakkeewwan garaagaraa moggaaseeti kan isheen jirtu. Naannoon kun immoo Rwaandaatti mogga'eera. Maaliif naannoon kun Rwaandaa jedhamee laata? Egaa akka beekamu Afrikaanizim Afrikaa OAU ni jedhamu kun yeroo organized ta'uu biyyoota 32 turan. Kaseenaatti bara 1955 Atsee Haile Sillaasee bakka turanitti an hundeeffame jechuudha. Bakki kennameefii kun immoo namoota hundumaaf Afrikaa keessa warra jiran warra Finfinnee keessaati imbaasii qaban hundaaf bakki laatameera jechuudha. Isa keessaati amma Booleeti amma karaa kana irratti Kaameruun Street kan jedhamu beekama. Rwaandaa bridge kun Rwaandaa dildii jedhamu kanadha. Inni kun imbaasiin isaa naannoo kana ijaateef. Imbaasiin Rwaandaa naannoo kanatti argama. Imbaasii Rwaandaa kana naannoo kana ijaateef kanarratti kanarraa kan ka'e moggaasni maqaa kun Boolee Rwaandaa jedhamee beekama jechuudha. Ayyee. Haa ta'u egaa dudduuba keenyaanis kaartaan Afrikaa waan jiruufin wal qabataa jire. Guyyaa har'aa bakkeewwan seenaa keessumattuu yaa'ii gamtaa Afrikaa wajjin irraa wal qabatan eessa daawwannaa akkasumas immoo Finfinneen yeroo ammaa kana keessummoota ishee simachuuf maal fakkaatti kan jedhamu eessa daawwanname? Finfinneen amma akka durii miti. Baay'ee bakka daawwatamu qabdi. Baay'ee miidhagdeetti, baay'ee bareeddi. Kanaaf dur baay'ee cannaqamna ture. Wanni sana ture amma bakka filannoo baay'eetu jira. Muuziyeemota jira, paarkonni jiru. Wanta baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Inxooxxoo irraa jalqabnee yeroo jalqabnu Inxooxxoo Peacock jedhamee beekama jechuudha. Inxooxxoo Peacock irratti jalqabnee gara Itiyoo Kooriyaa Park isa keessa darbina Arada Park, Ambassador Park, ammas Irreecha Park, amma Peacock Park jedhamu warri kun warra qabate isaan sanaan daawwachuu yaallaa jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Finfinnee keessa bakkeewwan misooman guyyaa har'aa kan walii wajjin irraan daawwannu ta'a. Haga dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Bakka Afrikaa Park jedhamu ECA fuuldura jirra. ECA fuuldura. Eeyyee. Afrikaa Park bakka seenaati. Bakka seenaati egaa. Bakka seenaan godhu immoo ECA jedhamu kun amma OAU isa jedhu ture. Bakka faawundeeshinii amma walgahii fuuldura keenya torbee fuuldura keenya wanni jedhu kana kan ka'eef yaadni kan ka'e walgahii kan godhame naannoo kana jechuudha. Sanaan jalqabee sanarraa ka'eeti kun Afrikaa Paarkii jedhamee asitti ijaaramee hundaa'e jechuudha. Sana ilaaluufidha amma as dhufne. Egaa sana wajjin wal qabatee keessumaa gaggeessitoonni Afrikaa bakka garaagaraa irraa dhufanii ashaaraa magariisaa wajjin wal qabatee yeroo sana biqiltoota garaagaraa dhaabaniiru waan jedhe dhagaheen ture. Kanaaf paarkii kana keessa jira jechuudha. Kana keessa jira. Deemnee ilaalla amma seennee. Seennee daawwannu. Hayyee. Akkuma argitu suura isaaniif maqaan isaanii biyya isaanii warri hundeessan keessaa hundi isaanii asitti magariisa dhaabaniiru jechuudha. Kanammoo akkuma argitu asirra jiru maqaa isaanii irra deemanii ilaalamuu danda'ama jechuudha.
akkuma argitu asirratti gara sagal jaatamii sadii jedha. Suni an hundeeffame jechuudha. Han dhaaban otoo hin taane hani OAU'n gamtaan Afrikaa kan hundeeffame kan agarsiisa jechuudha. Meey 24 bara 1963 jedha. Suurri isaanii jira. Maqaan isaanii pirezidaantoota kan hundaayyuu jira jechuudha asirra. Kanaaf hooggantoonni biyya garaagaraa irraa dhufan sun kan isaan ofii isaaniitiin dhaabanii maqaa isaaniitiin kan jiru kun tokko tokkoon isaa ofii isaaniitiin kan dhaabanidha jechuudha. Sirriidha. Kanaaf bakka seenaa addaatii egaa yaadannoof bakka baay'ee namatti toludha. Akkamitti jalqabsiisuu yaadanii laata? OAU'n akkamitti dhaabate yaadni kun akkamitti dhufe kan jedhu kaasuu barbaachisa. Suni maaliif dhaabate waan lama. Tokko biyyoota wanni ittiin hin qabamne. Kolonii isaanirra hambisuuf Afrikaan tokko ta'uu qabdi. Afrikaan paawar isa jedhu godhachuu qabna jedhanii yaada kana kaasanii tokkummaa Afrikaa hundeessinee sana ofirraa protect goona an jedhu kaasaniiti yaadni kun an ka'e. Inni lammaffaa immoo Afrikaan tokko taate diinagdeetiin guddatti waraanaan homaan tokko taanaan waan baay'ee ofirraa uumiti kan jedhu yaada kana ka'ee yaadni kun ka'ee hundeeffamuu danda'a jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan immoo biyyoota hin koloneeffatamiin keessaa ishee tokkodha. Kanaaf hundeeffama gamtaa Afrikaa marii yeroo jalqabaa yeroo taasisan namoota dhufan keessaa warra yaadannoof isaaniif dhaabamedha jechuudha. Exactly. Kanadha. Paarkiin kun baay'ee namatti tola. Mukkeen as jiranii qilleensi isaas namatti tola. Mukkeewwan durii kana arguunis daawwachuunis baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'uti garuu naannoo nuti itti argamnu kanarraan immoo xiqqoo akkasii yoo naannoofne isee yookaan OAU kan jedhamu asirraan naannoofne arganna. Mee gara sana deemnee immoo gara sana naannoofne daawwannee haadhu. Egaa naannoon kun dudduuba keenyatti kan argamus seenaa addaa qaba. Jalqaba irratti fayyaa'ii jalqabaa sanarratti asitti kan isaan walgahii durii taa'annaan jettanii mee akkam ture yeroo sana? OAU jedhee OAU ture. AU ta'e immoo gara amma jiru Meeksikoo si jirutti kan darbe bara 2002 jechuudha. Achitti darbe jechuudha. Kanaaf ta'a kaamarree asii bahanii dhufaniitu biqiltoota kana kan isaan dhaaban. Iyyoo ture kanumaaf bahanii dhaabanii namatti tola baay'ee seenaa waan guddaa godhaniiru kun magariisaafis waan guddaa kaanii darbaniiru jechuudha. Yaadannoon as keessa jiru egaa baay'ee namatti tola. Daawwannaa keenya gara Inxooxxootti taasisuuf jirra. Gara Inxooxxoo adeemu. Haa ta'u. Egaa Inxooxxoo geenyeerra. Egaa sila akka jennee amma Inxooxxoo geenyeerra hundumaa ilaalaa turre amma misooma amma jiru jijjiirama amma jiru ilaaluuf fakkeenyaaf misooma qarqara geenyi bakka Inxooxxoo Piikook jedhu bakka Maqqanxee jedhu irraati amma as jirru ilaalaa jirru kuni baay'ee nama dinqisiisu bakki kuni baay'ee bakka fokkisaa bakka namoonni itti rakkatanii bakka lolaan nama fudhatu manni as keessa kan bakka turee namaaf jireenya namaaf bakka hin taane kan turee fi kuni asiitii Inxooxxoo paarkiitii jalqabee amma Piikook ga'utti paarkota 5 qabateeti deema lagni kun jechuudha. Kan of keessa qabateeti Maqqanxee asiitii jalqabaa jechuudha. Egaa turistoonni garaagaraa gara keessan dhufu biyya keenya daawwachuudhaaf keessumattuu kana wajjin irraa wal qabatee misoomni qarqara lageenii akkasitti misoomuunsaa faayidaa akkamii qabame? Ilaalcha guddaa qaba. Namoota guguddaa as finnee ilaalchisuuf carraa argadheen ture kanaan durarre. Baay'ee dinqisiifatanii deeman. Iroopi fakkaata. Baay'ee nama dinqisiisa. Baay'ee inni bareeda jedhanii wanni godhanii. Kun immoo egaa bakki kuni
akkuma argitu kaafonni jiru, bakki nyaata reestooraantonni jiru. Kuni hundi mootummaan hojjetee namoota hojii hin qaban dargaggoota hojii hin qabneef laatee amma gara fuulduraatti banamuuf itti fayyadamuuf itti qophaa'aa jiru. Kana fakkaata asii kun argitan bakka buna reestooraantii waan akkasii jira sanaan hojjetameera jechuudha. Yeroo dhufnu achirraan naannofneeti kan nuti dhufne wanti na ajaa'ibsiise tokko jira achi sana fakkiiwwan jiran sun atileetota na fakkaate. Atileetota. Maal ibsame waan sun? Galatoomi leellisee kuni seenaa qaba. Seenaan atileetonni keenyi hundi atileetonni hundi inxooxxoo fiigiin successfully hin taane hin jiru jechuudha. Abbabee Biqilaa irraa jalqabee amma atileetota amma jiranitti inxooxxoo irratti training go'u shaakalanii successful an ta'aniiru. Kanaaf sana agarsiisuuf inxooxxoon faayidaa akkasiirra laateera jedhuuf agarsiisuuf jechuudha. Xiqqoo gara keessaa seennee immoo maal waan haaraa qaba kan jedhu mee ilaallu. Haa ta'u. Asuma dhaabbannee gamatti yeroo laallu keessumaa wantoota biyya keenya ibsuuf itti fayyadaman fakkaata. Supheerraa wantoota hojjetaman wantoota garaagaraa arga. Naannoon kun suphee wajjin waan wal qabatee maal qabame? Wal qabatee qaba. Naannoo kana egaa asii jalqabee gooda kanaatti naannoo warra hojii harkaa hojjetan. Warra qaccanee jedhamanii beekamanii suphee fa'aa hojjetanii distii fa'aa. Jabanaa fa'aa. Meeshaalee mana keessatti. Meeshaalee mana keessatti fayyadaman hojjetanii naannoo kana turaniiru jechuudha. Isaaniin agarsiisuuf kun ammas argitu kana asirratti akkasii hojjetameera jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee ammas gara keessaatti seenne waan jiru ilaallu. Kun hojii harkaa keessumaa namoonni biyya keenya keessatti hojjetanii jireenya isaanii guyyaa guyyaan jiraachuudhaaf bakka itti hojjetatanidha. Haa ta'uti garuu misoomni koliidarii yeroo ammaa hojjetamaa jiru seenaa sanas otoo hin dagatiin seenaan akka seenaatti itti fufaa yaadannoodhaaf bakki kun akkas ture jedhamuudhaaf waan hojjetame fakkaata. Muuxannoo qooddachuudhaafis egaa wanti kun carraa akkamii uuma jedhamee yaadama? Kuni akka Itoophiyaattis carraa gaariidha. Maaliif amma namoonni hundi keessummaan dhufani amma danda'ametti hojiin yeroo gabaabaatti hojjetame kana ilaalanii deemuu fi pilaanii goonee eeguu qabna jechuudha. Maaliif kuni waan salphaa miti. Akkaataan itti hojjetames waan guddaadha. Maaliif 24/7 an jedhamu sana. Hojjetameeti kun an dhufe jechuudha. Jijjiiramni kun kan inni argamu. Jijjiiramni kun an dhufe kanarraa kan dhufe ijaa ta'eef Afrikoota biyyoota Afrikaa warra kaaniifis muuxannoo cimaa laata jedhee nan yaada. Kanaaf agarsiisuu qabna jechuudha. Muuxannoo kanaan dura qabdan irratti namoota daawwachiisuu wajjin irraa wal qabatee yeroo gara biyya keenyaa dhufan mee maal jedhu turan kanaan dura? Baay'ee nu dinqifatanii deemani. Fakkeenyaaf misoomni tokko kan hojjetame ji'a tokkotti, ji'a lamatti, ji'a sadiitti Projektii ciccimaatu uumeera jechuudha. Uumee qophaa'ee bareedee taa'eera jechuudha. Kun immoo warra kaaniifis baay'ee wanni ijaa ta'uuf baay'ee nu dinqifatanii deemuu jechuu barbaada. Amma ilaalama deemna baay'ee bareeda. Kunis waggoochaan deemna. Kanaaf baay'ee bareedaadha jedhee. Adeemna mallee. Asirra deemuu garuu baay'ee baadhe. Asirratti. Asii gadi ilaaluunsa baay'ee nama sodaachisa dhugaa. Dhugaa miti. Amma bishaan ijaan qabnee malee yeroo bishaan jala darbu immoo yeroo sinaannasa xinnoo beektaa. Bareeda sodaachisa. Irra keessa waan akkasii sodaatu irra deemuudhaaf irra darbuudhaaf xiqqoo yaaddu. Jidduu galtee jechuudha. Taa'uun kan oolu. Egaa naannofnee Inxooxxoo irraa kaanee amma immoo naannoo paarkii yaadannoo duultota Kooriyaa geenyee jirra. Naannoon kunis egaa misooma qarqara lageenii wajjin irraa wal qabatee naannoo misoomee wajjin wal qabata. Naannoon kun duraan akkam ture? Naannoon kun maqaa fi Itiyoo Kooriyaa paarkii jedhamee muddeeffamee ture dura.
haa ta'u malee baay'ee bakka nama jibbisiisu fooliinsa bakka namatti hin tolle namoonni bakka itti hataman amma garuu isa duraarraa baay'ee bareedee jira jechuudha. Dhugaadha. Naannoo kanaanis kanaan dura carraa dhufuu argadheen ture. Keessumaa naannoon kuni bakka addaa daa'imman itti taphatan illee bakka addaa bakka bareedaa ta'edha kan inni qabu. Egaa Finfinneen immoo yeroo ammaa kana maal jedhamaa jirti? Daa'imman guddisuudhaa fi magaalaa mijattuu taatee jirti. Misooma kooliidarii wajjin irraa wal qabatee Finfinneen miidhaguurraan darbite immoo dhaloota dhufuu fi bakkeewwan isaan ittiin taphatan bakka isaan oolmaa isaanii hojjechuu wajjin irraan egaa agarsiistuu tokkodha. Baay'ee mijaa'eera, baay'ee haaromsameera. Inni durii nama sodaachisu, inni durii namni sodaatu keessa seenu sodaatu, inni nama saalfachiisu, inni foorii qabu amma badee kanatti bareedeeti jira jechuudha. Kanaaf magaalli keenya egaa simannaaf qophii isheen irra jirtu keessumaa namoota alaa dhufaniif wanta nu saalfachiisu tokkoyyuu hin qabnu. Tokkoyyuu hin qabnu. Hunduu fee ilaaluu qaba. Kana fakkaata. Amma kanatti ani misoomni qarqara lageenii kun egaa sitti hin dhaabbanne miti ree? Dhaabbanne gana. Haga eessaatti nu fudhata? Amma deemnee Araadaa Paark deemna. Achis ilaallee immoo itti aanutti deemna. Araadaa Paarkiin immoo asirraan maal fakkaataa kan jedhu daawwattoota keenya biraan geenya. Mee daandii keenya kanarraan Araadaa Paarkiinis asuma misooma qarqara lageenii wajjin irraa wal qabate akkamitti miidhagee jira kan jedhu ammas isin biraan geenya kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keessan ammallee nu faana ta'u. Egaa osuma naannofnu osuma magaalaa Finfinnee keessa bakka garaagaraa naannofnu naannoo Coffee Park yookaan paarkii bunaa bira geenye asirraan immoo paarkiin bunaa kun maal inni jennee daawwattoota keenya biraan gahuudhaaf gara kanatti gorre namoonni biyya garaagaraatti dhufanoo paarkii bunaa yeroo jedhamu gara kanatti dhufuuf fedhii akkamii qabu? Baay'ee faayidaa qaba. Akkuma arginetti vileejota sadiitu jira. Isaan keessaati biyyi keenya egaa the origin of coffee isa jedhamutti beekama. Kanaaf biyya godina adda addaa irraati bunoota adda addaatu jira. Teestiin isaanis adda. Kanaaf asitti amma dhufamee abbaan barbaade dhufee buna qammasee bunoota adda addaa teesti gochuu danda'a jechuudha. Gara biraa an adda dhufee ugee qammasee koffii ekspoortiif irree baay'ee an kakaasu namoonni turistoonni baay'ee irree dhufanii asitti akka ilaalan akka unis akka daawwachiistota tokkotti turistoonni dhufanii kana ilaalanii buna biyya keenya bitanii akka deemaniif gochuuf hundirree nuuf irree baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii itti gammade. Ammoo bakka kana siin affeerachuuf namaaf illee mijataadha sababiin isaa gosa garaagaraatu jira. Filattee wanta ati barbaaddeen si affeera jechuudhaaf keessummaafis bareedaadha miti? Baay'ee. Egaan asumarraan otoo darbaa jirruuti as gorre paarkiin kunis paarkii bunaati. Keessummootaaf qophiiwwan garaagaraaf illee buna wajjin irraa wal qabatee egzibishinii bunaa jedhamee illee too qophaa'e bakki kuni mijataadha sababiin isaas tokkoffaa qulqullina qaba bakki jirru kuni. Lammaffaa irra keessas taa'uudhaaf mijata nagaraa garaatu jira. Kanaaf baay'ee namatti tola adeemu. Riqicha Raas Mokonnin jedhamee beekamudha. Raas Mokonnin jechuun abbaa Atsee Haile Sillaaseeti. Kanaan beekama jechuudha. Egaa bakki kun akka kanaa bareedee hin turre. Amma egaa galma paarkii Araadaa Paark isa jedhamu geenyerra jechuudha. Paarkota hunda ilaalaa dhufne amma kunis paarkicha geenyerra. Amma hin seennee amma ilaallutti egaa amma asii jalqabne akkuma ilaaltu egaa baay'ee namatti tolu. Kunis misooma qarqara lageeniitiin wal qabatee riqichi kun kan inni hojjetame. Garuu wanti anaan ajaa'ibu asirraan yoo darbusi asirra wanti inni ittiin miidhagfame gaachanaanidha. Kun faayidaa akkamii qabame biyya tokkoof akka kanatti miidhagfamu? Faayidaan isaa cimaadha. Seenaan isaas cimaadha. Maaliif eeboof gaachanni aadaama keenyadha. Ispeeshaalii Oromoo keessatti. Oromoon eeboosaaf gaachanni isaa ka jagnummaa tokkotti ilaalama.
kun immoo adwaa faana wal qabata jechuudha. Yeroo gara adwaatti namoonni ka'anii bakka tokko duwwaa mitan ka'anii paarkii keessaan booda ilaallu jira. Achiiti bakka ka'umsa tokkooti. Sun eeboof gaachana qabataniiti namoonni yeroo sana duulanii AU yookiin OAU bakka taa'umsa akka taanurree tokko nu taasise adwaadha jechuudha. Seenaa adwaati. Kana keessa maaliif biyyoota Afrikaa keessaati biyyi keenya adda kan godhu biyyoota hin bitamne keessaa tokko ta'uu ishee waan agarsiisaniifidha. Kanaafidha nu fayyada jechuudha. Biyyi tokko yeroo miidhagdu aadaa ishee, seenaa ishee, wantoota keessa dabarsitee wantoota dhalootatti darbuu qabu. Amma wanti kun dhaloonni asirraan yeroo darbu wanti kun maali jedhee gaaffii kaasuudhaaf seenaa sana barachuudhaaf illee wanta baay'ee namatti toludha. Haa ta'utii ammas imala keenya hin xumurre miti? Hin xumurre ganatti keessa seennee ilaalla. Araada paarkii gallee. Asirraan naannofna jechuudha. Hayyee. Hayyee. Araada paarkii keenya irra ammaa kun egaa akkuma argitu tiraakii fiigichaati. Fiigi isin jedhu yeroo ilaaltu iyyuu bareedamu ta'e. Kanaaf asitti dorgommii fiigichaa bakka itti godhamudha. Kanarra immoo asiin jiru bakka saayikiliitti irratti deema jedha. Kana fakkaata paarkiin kun paarkii kana keessa gaa lagatu darba. Akkuma sila arginaa turre xooxorraa jalqabne lagnis kun as keessa darbaa jechuudha. Baay'ee bareeda dhugaa dubbachuu fi paarkota hedduutu Finfinnee keessatti hojjetame. Paarkii Araadaa maaltu adda godha? Paarkii Araadaa amma xooxooti jira. Paarkiin xooxooti jalqabne ilaalaa jirra miti. Paarkota kana keessaati ijaaraman keessaati inni guddaan isa kana. Inni guddaan isa kana. Hanguddina godhe immoo tokkoffaa bal'ina isaas guddaadha. Lammaffaa immoo haalli itti ijaarame haalli keessaati sassaabatee qabu kun baay'ee bal'aa jechuudha. Amma gara fuulduraatti ilaalaa deemu kana anne ilaalla. Baay'eetu jira. Oolmaa ijoollee bakka ijoolleen taphatanii jira. Bakka teenisiin dorgommiin teenisiirree wanni jedhamutu jira. Baay'ee reestooraantii, kaaffee waan akkasii kun bal'inaan jira. Galmis jira. Galmi guddaan faawunteenii guddaatu jira. Kana fakkaata. Paarkii kana keessatti egaa dorgommii qabamuuf akkasitti yaadamee laata? Dorgommii fiiguu kana qopheessinee wanni gochuu danda'ama jechuudha. Akka kanaatti bareedeera. Istaandardii isaa eegee international standard ani eegee hojjetamedha jechuudha wanni kun. Waa'ee fiigichaa irra deddeebitee naa kaasta? Baay'ee barbaadeera si dorgomuuf. Kanaaf fiigichaan eenyutu caala? Hayyee daawwattoonni keenya murteessu. Eenyutu moo'ee garuu? Anatu moo'ee. Baay'ee namatti tola egaa. Ani immoo lafti isaayyuu karaan irra fiigaa turre suni ispoonjii irra waan fiigaa turreesse. Isuma dhugumaan siin jedha. Baay'ee mijata. Baay'ee mijata fiiguuf baay'ee mijata. Namatti tola baay'ee dhugaa. Dhugaadha baay'ee namatti tola. Ammas Araadaa paarkii keessaan baane. Araadaa paarkii keessatti waan tokko kan hojjetame aloon amma kan hojjetan keessaa tokko sabaa darajaa jedhamee afaan Amaariffaatiin beekamu tokko jira. Piyaasaa Gamarraan jechuudha. Piyaasaa Gamarraanii an beekamu jira. Isa amma aloon amma immoo paarkii Araadaa keessatti haala kanaan haala duuba ilaaluun kanaan ijaarameera jechuudha. Hojjetamee ashaara mataasaa kaa'atee darbeera jechuudha. Kun seenaa tokko. 70 taamoon ta'uu isa jiru kana immoo lakkaa deemna. Akka hin dagannee laa? Hin dagadhu. Tole tokko lama. Bakkeen nuti hin geenye hin jiru amma dandeenye guyyaa har'a naannofnee magaa naannoo Kaasaanchis geenyeerra garuu Finfinneen guyyaa tokkoon daawwatamtee waan dhumtu miti. Kanaaf
nu afeera jechuudha ammayyuu. Mee naannoon itti argamnu kun egaa naannoo Kaasaanchis jedhama. Maaliif akka naannoo kana na fidde immoo naaf hin galle mee maaliif dhufne laata? Egaa ammayyoona qarqara lageenyi misooma qarqara lageenyi ilaalaa turre paarkota ilaalaa turre Inxooxxoorraa jalqabnee Booleerra ilaallee ammas geenyerra mitiire. Har'a immoo amma immoo ilaalaa jirru naannoo Kaasaanchis bakka oolmaa ijoolleen itti misoomedha kun immoo misooma keessaati bakka ijoolleen oolani. Egaa Kaasaanchis akka beekamu baay'ee bakka namoonni jireenyaatiin itti rakkachaa turan. Mana hiphaa keessa nama 15 ta'anii jiraachaa turan. Mana fincaanii tokko nama 20-30tti ani akka fayyadamaa turan. Baay'ee rakkisaa kan ta'e jireenya kana keessaati gara smart city warri jedhamutti akka geeddaramuuf amma baay'ee bareedee akka kanaatti argine kanatti bareedeera. Biyyoonni garaagaraa fakkeenyummaa Finfinneerraa wantoota hedduudha kan isaan fakkeenyummaa fudhatanii keessumattuu immoo bakki nuti itti argamnu dudduuba keenyas akkuma argamaa jiru daa'immantu bakka kanatti argama bakki kun kanaan dura mijataa hin turre haa ta'uti garuu haala keessuma daa'imman booriif haala mijeessuu wajjin irraa wal qabatee misoomni kooliidarii egaa bakkeewwan garaagaraatti dargaggootaaf illee bakkee ispoortii akkasumas daa'immaniif bakka oolmaa isaanii hojjetameeti kan inni jiru. Dura egaa akka beekamu bakki ijoolleen oolan irra hin jiran bakka ijoolleen taphatan irra hin jiran. Maaliif tokkoffaa ijoolleen manaa yoo bahani konkolaataa rukutama jedhamee sodaatama. Bakka haasaan irra hin jiru. Amma garuu kooriidarii amma ijaarame keessa bakka ijaarame hundatti oolmaan ijoollee bakka taphatanitti ijaarameera jechuudha. Tole egaa atis guyyaa kee qaaliirra yeroon kun yeroo qaaliidha. Hojiiwwan hedduu dalagaawwan hedduu otoo qabdu garuu na wajjin irraan ooluudhaaf keessumaa Finfinnee maal fakkaatti yeroo ammaa kana kan jedhu walii wajjin irraan sosochoonee akka daawwannuuf akkasumas immoo ibsa nuuf kennitee fi baay'ee galatoomii siin jedha baay'ee ulfaadha. Galatoomi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa imaltuu Finfinneedhaani. Finfinnee keessa bakkeewwan garaagaraa bakkee seenaa qabeessa akkasumas bifa Finfinnee jijjiiran iddoo garaagaraa walii wajjin irraan daawwanneeti kan nuti jirru. Bakka Lisee Kafriyaalaan ture isin faana kan ture nagaatti.